Harri Jimaataa Adoolessa 17 2026 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo. Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa addaa qabannee dhiyaanneerra. Gabaasa kana waliin ani Irbuu Dhugaati. Murni Bilxiginnaa guutuu Oromiyaa keessa ilmaan Oromoo baay'inni isaanii 300,000 ol ta'an dirqamaan ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraanaatti galchuuf karoorfachuun saaxilame. Gareen mootummaa jechuun of waamu guutuu Oromiyaa qofa keessa ilmaan Oromoo baay'inni isaanii 300,000 ol ta'an dirqamaan ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti galfamuu akka qaban mataan Bilxiginnaa Koloneel Abiy Ahimad irraa Bilxiginnaa sadarkaa Oromiyaatti ajajni kennamu odeessi keessoo isaaniitii ba'e saaxileera. Abiy Ahimad warraaqsa ilmaan Oromoo butuun barcuma aangoo siyaasaa impaayireetti harkatti galfatee ji'oota muraasa booda lola jalqaba uummata Oromoo irratti banuun osoo gargar hin kutin waggoota 8 walitti fufuun ilmaan Oromoo miliyoonaan lakkaa'aman galaafachuun qabeenya biliyoonaan tilmaamamu barbadeessuu fi qe'ee Oromoo golgoleesseera. Murni dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasuu malee barcuma aangoo siyaasaa irra buluu hin dandeenye kun lola Oromoo irratti guutuu Oromiyaa keessatti waggoota 8 kana walitti fufiinsaan taasisaa jiru naannoo Tigraay keessatti waggoota 2 taasisee fi naannoo Amaaraa keessattis waggoota 3 kana geggeessaa jiruuf ilmaan Oromoo akka qoraaniitti itti fayyadamaa jiraachuun dhugaa mul'atudha. Dhiyeenya kanas lolli Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifamaa jiru addatti immoo duula waraanaa egeree Oromiyaa jedhuun geggeeffamee fi naannolee kaaba impaayireetii keessatti taasifamaa jiruun yaaddoo keessa seenuun humna waraanaa haaraa leenjisuuf jecha ilmaan Oromoo dirqamaan bakkoota garaagaraatii ukkaamsuun leenjii waraanaatti erguuf karoorsuu maddeen keenya ibsaniiru. Koloneel Abiy Ahimad harka tokkoon maqaa waltajjii koomishinii marii biyyoolessaa jedhuun mootii 7ffaa godhee of muuduu fi heera mataa isaa tolfachuuf namoota baay'inni isaanii 4,000 ta'an ji'a tokkoof magaalaa Finfinneetti walitti qabuun haala mijeeffachaa akka jiru barameera. Gama birootiin koomishiniin kun jaarmiyaalee siyaasaa morkattoota jedhaman hundumaan balfamuu hordofee hawwii isaa kana galmaan ga'uuf jecha ilmaan Oromoo 100,000 lakkaa'aman waardiyyaa barcuma aangoo siyaasaa isaa godhachuuf humnaan gara mooraa leenjii waraanaatti guuruun leenjii gahoome osoo hin kennin adda waraanaatti baasuun ficcisiisuuf qophii xumuruun eerameera. Murni Bilxiginnaa gaaffilee siyaasaa fi misooma uummataa deebisuuf ga'umsa hin qabne waggoota 8 darban kana barcuma aangoo siyaasaa isaanii humna waraanaan tikfachuuf jecha lola walii waliinii yookaan siivil waar keessaa ba'uu hin dandeenye keessatti kufee akka jiru irra deddeebiin miidiyaaleen garaagaraa gabaasaniiru. Gareen badii kun uummattoota impaayireetii walirratti kakaasuun akka wal lolan taasisuu fi carraa kanatti fayyadamuun namootaa fi dhaabbilee siyaasaa gaaffii siyaasaa isa gaafatan irratti duuluun balleessoo akka tarsiimoo siyaasaatiitti fayyadamaa turuu fi ammas itti fufee jiraachuun dhugaa ifatti mul'atudha. Gabaasni isaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gaammaa ture. Qophiilee arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa tamsa'an biroo waliin turtii dansaa qabaadha.